Hello ladies and gentlemen, Dr. Kia akkam nagartu bagi jiraatan akkuma isin quba qabdan yeroo ammaa viidiyoon dalagaa jiru viidiyoo gaaffiiwwan insurance kutaa 12 jechuudha. Paartii tokkoffaa lamaffaa dalagee jira. Kuni paartii sadaffaa jechuudha. Gaaffii 19 irraa jalqabee amma 27 jira jechuudha. Paartii deemaa jira jechuudha. Itti fufaa jechuudha. Kanaaf gaaffii 26 haga 26 dalagee jira. Amma 27 jira jechuudha. Kanaaf gaaffii torbaffaa maalidha? If you have taken in your previous institution most of the courses that are given here, you dash be exempted from taking them again. Those I am not quite sure about that. Gaaffii kun gabaabinaan gaaffii waa'ee model verbal walitti wal fakkaatu jechuudha. Okay? If you take your previous time institution most of the courses that are given here, actually yoo iddoo biratti yookaan immoo kolleejjii biratti yookaan immoo high institution university biratti koorsii fudhattee jiraatte yeroo lammaffaa fi yeroo deebitee fudhachuun si barbaachisa jechuudha. Okay? You dash be exempted or can say bakka buusuun yookaan say replace jechuudha. Bakka buusuun yeroo deebitee bakka buustee fudhachuun si barbaachisa jechuudha. But I am not quite sure jechuudha. Namni wayii waa si gaafate bakka kanatti waan akkana biradhee jira koorsii haganaa fudhadhee jira. Asitti yeroo deebi'ee fudhadhamu akkam yoo si gaafate maatiin ibsaa I am not quite sure jechuudha. Kanneen hunda caalaa deebii kan si kennu kan karaa si kaa'u kaminni I am not quite sure jechuudha. I am not quite sure maal? It is shoulda. Shoulda I am not bakka sanatti galuu danda'a. Shoulda faayidaan isaa maalidha? Strong advice jechuudha. Okay? It's moral obligation yookaan immoo strong advice jechuudha. Mastiin immoo is dedication yookaan immoo concluding yookaan immoo strong obligation jechuudha. Kun immoo possibility dha. Okay? Possibility. Okay, wanto yi akka ta'uu danda'u jechuudha. Okay, haalbiree maalidha? Strong advice. Strong advice jechuudha. Kanaaf iddoo duwwaa kanatti galuu kan danda'u caalatti jechuudha. Deebisaa kam ta'uu danda'a? C ta'a jechuudha. Okay, C jechuudha. So I'm not quite sure. Maaliif jennaan possibility jechuudha. Shakkiidha jechuudha. What is akkas ta'uu loolu I'm not quite sure waan jedheef maal fayyadamna possibility fayyadamna jechuudha. Kun martiyyuu kun waa advice kun waa strong possibility kun ammoo haalbiree strong advice fayyadamna jechuudha. Kanaaf deebisuu isaa kaminni C dha jechuudha. Okay, hiika isaa yoo hubattan ingiliffaa beektan if you have taken in your previous institution most of the courses that are given here you dash be exempted. Exemption replace bakka buusa jechuudha from taking them again through jechuudha. Kan biraa fudhatte malee kan bakka buusu kan gaaffii akkasii jechuudha. Kanaaf deebisaa gaaffiin C ta'a jechuudha. Kan itti aanu it was dash marvelous time. It was dash marvelous time that we spent with the beating team last Sunday. Gaaffiin kun is about concessions of results and it's also all about just close of result. Why close of result ga haasaa jechuudha. Kanaaf filannoo keessumatti jira. So such so jira jechuudha. Kanaaf kunniin close of result dha. Close of result kunniin kan concession agarsiisa jechuudha. Kan akka also even though wantoota jechuun they used to show opposite warra agarsiisa jechuudha. Warra faallaa agarsiisa jechuudha. Kan akka also though even though kunniin opposite warra agarsiisa jechuudha. Because they used to show concession or opposite idea agarsiisa jechuudha. Yookaan immoo contrasting idea agarsiisa jechuudha. Kunniin ammoo result agarsiisa jechuudha. Kan akka so that such as that such that jechuudha. Kunniin maal agarsiisanii close of result dha jechuudha. Faayidaan isaaniillee garaagarummaa qaban jechuudha. Kanaaf gaaffiin kun waa'ee close of result dha jechuudha. Kanaaf so that maal akka hin fayyadamna. Such as that maal such that maal kun amma such as that dha haa qaba kun ammoo such that bicha. Kanaaf garaagarummaa qaban jechuudha. Okay, faayidaan isaanii akkuma isin barreesse yookaan immoo akkuma isin ibsa mara they used to introduce or show what close of result jechuudha. Bu'aa wayii agarsiisan jechuudha. Bu'aa wayii agarsiisan jechuudha. Formulaan so that dha maal yeroo hundayyuu formulaa mataa ofii qabanii kilaasiin kun bal'aadha. Fuulduratti viidiyoo addaa isin dalagaa jechuudha. Kanaaf so plus adjective or adverb plus what that jechuudha. Kana jechuun so that formulaa isaa maalidha? Say plus adjective or adverb plus what that jechuudha. Formulaan such a dha taati malee. Such jechuun tokko jechuudha. Such a plus adjective or adverb plus singular noun or singular countable noun plus that. Yeroo hundayyuu such a noun
Okay, such a non singular countable noun akka fayyadamu beeku qabna jechuudha. Yookaan immoo wanta lakkaa'amu tokko fayyadamuu qaba jechuudha. So such a plus adjective or singular countable noun or singular or kan say noun jechuudha. Tara kun qaba jechuudha. Noun ta'ee wanta lakkaa'amu danda'u tokko qaba jechuudha. Such a gaafa immoo such bicha ta'e immoo is plural countable noun tokko qaba jechuudha. Kanaaf such plus adjective plus plural countable noun jechuudha. Plus what? Plus that jechuudha. So that illee ni qaba, kun illee ni qaba jechuudha. Martuu qaba jechuudha. Garaagarummaa isaanii sitti beekama. Garaagarummaan kun so zaatiin adjective or adverb plus zaatidha. So jettee raawwatee maal qofa jiraatu qaba? Adjective qofa jiraatu qaba. Kun ammoo such jettee maal jiraatu qaba? Adjective eegattee raawwate osoo zaatiin jedhin dura maal jechuu qabda? Singular countable noun jiraatu qaba jechuudha. Kun ammoo such jettee raawwate adjective jettee raawwate maal jiraatu qaba? Plural countable noun jiraatu qaba jechuudha. Eegasii dubarratti maal qaba? Zaatii qaba jechuudha. Kuni formula kenna. Mee formula kanaan examples nagarsa akka isin eegalu jechuudha. Ibsa waan barbaachisu jechuudha. Examples nagarsiisee gaaffii itti taa'uu deemu jechuudha. Okay? Hanga xumuraatti wajjin tura.